Ergamtoonni waraana murna bilisiginnaa zooniilee waraanaa mara keessatti gara maatiitti deebifamaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeeraa. Lola waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa garaagaraa keessatti adeemsisaa jiruun booji'amtoonni waraanaa murna bilisiginnaa harka waraana bilisummaa Oromoo seenan zooniilee waraanaa keessatti kunuunsa namoomaa barbaachisu argachuun gara maatii isaaniitti deebifamaa jiraachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee addeessan. Qabiinsi waraanaa gaarii fi seera booji'amtootaa idil addunyaa keessumaa seerota Jeeneevaa kan booji'amtoota waraanaa ilaalchisee tumaman hordofuun waboon booji'amtootaaf kunuunsa barbaachisaa yeroo yeroon taasisaa jiraachuu hooggansi himan. Loltoonni kunneen lola zoonii lixaa, kibba ba'a, giddu galeessaa fi kanneen biroo keessatti raawwatameen booji'amuun kan beekamu waggaa ta'u guyyaa qabamanii kaasee hanga yeroo gara maatii isaaniitti deebifamanitti rakkoo qaamaa fi qorqalbii isaan mudachuu danda'u xiqqeessuuf kunuunsi barbaachisaan taasifamee fi tureera. Dabalataanis yeroo turtii isaanii keessatti barnoota qorqalbii isaanii cimsuu kennuu akkasumas kaayyoo fi akeeka waboo hubachiisuuf marii fi hubannoon siyaasaa taasifamee fi jira. Booji'amtoota waraanaa akka nama kabajamuu qabuutti ilaaluu, jireenya isaanii fi nageenya isaanii eeguun maatii isaaniitti nagaan deebisuun seerota waraanaa fi duudhaa namoomaa kabajuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Keessumaa yeroo walitti bu'iinsi hamaan itti fufetti booji'amtoota irratti haaloo ba'uu, dararuu yookaan miidhaa qaamaa fi sammuu geessisuu irraa of qusachuun dirqama seeraa fi namoomaa ta'uunis ibsameera. Loltoonni bilisiginnaa aanaa Iluu Galaan keessatti uummata nagaa hidhanii hiraarsaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan gandoota cufa keessatti loltoonni bilisiginnaa uummata nagaa maqaa garaa garaatti moggaasuun yakkanii waajjira poolisii magaalaa Ijaajjii keessatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni ONM'tti himanitti loltoonni bilisiginnaa ajaja kaabinoonni PP'tti kennan galmaan ga'uuf gara gandoota baadiyyaatti bobbaafaman namoota hedduu maqaa sobaa deeggartoota wabooti jedhu itti moggaasuun uummata nagaa jumlaan ukkaamsanii waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuun ibsameera. Hidhamtoota keessaa kanneen yeroo dheeraaf hiraarfamaa turan rakkoo nyaataa fi dhugaatii akkasumas dhiphinatiin sammuuf saaxiluun roorroo fi gidiraa ulfaataa irraan ga'anii hammeenyummaa daangaa hin qabne irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Murni bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun yakkoota akka ajjechaa, hidhaa, saamichaa fi ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuu irratti raawwachuun sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuuf tarsimoo baafatee hojjechaa jiraachuun ni beekama. Ergamtoonni bilisiginnaa aanaa mana sibuu keessatti hawaasa saamaa jiraachuun himame. Yaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu Gandaarawwee jedhamu keessatti jaleewwan faashistii bilisiginnaa humna waraana isaanii milishaa riphee fi kaabinoota aanichaa waliin ta'uun hagayya 22,2026 daldaltoota dhuunfaa gandicha keessa jiran irratti saamicha gaggeessaa turuu isaanii jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti murni maafiyaa bilisiginnaa namoota maqaan isaanii Adam Tasfaayee fi Faatarreessaa jedhaman daldaltoota dunkaana uffataa fi mana yaalaa horii qaban cabsuun guutummaa guutuutti guurrachuun tilmaamaan qarshii miliyoona 1 olitti tilmaamamu dirqiin saamanii deemuu himaniiru. Murni saamtota bilisiginnaa sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuuf caasaa diriirfatanii humna waraanaa isaanii bobbaasuun godinicha guutummaa keessatti hawaasa Oromoo irratti saamicha raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Namoonni danuun aanaa Gaa'oo Qeebbee fi Jimmaa Gannatii keessatti loltoota faashistii bilisiginnaan ukkaanfamuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Agayya 24 2026 loltoonni maafiyaa bilisiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Orroo irraa gara aanaa Gaa'oo Qeebbee ganda Koyyaanii fi Arroojitti sochii taasisuun namoota 30 ol qabanii gara aanaatti deebuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan hidhamtoonni kunneen yakka siyaasaa raawwatan kan qabaatan osoo hin taane ilaalcha waboo qabdu maqaa jedhuun akkatee jiraattonni himuun maqaa irraa kanaan namoonni guuraman kunneenis mooraa waraanaatti qabaman shakkiin jedhus hawaasa irraa nu qaqqabee jira. Kana malees onoota Qellem Wallaggaatti rakkoon nageenyaa fi sarbaminsi mirga namummaa jabaachuun murni badiin bilisiginnaa imaammata badiisaa qabatanii maatii Oromoo hedduutti gaddaa fi gadadoo galchaa kan jiran hoggaa ta'u shiraa fi rakkooleen siyaasaa guutuu Oromiyaatti garee kanaan qaqqabaa jirus
yaaddoo uumuu dubbatanii jiru. Waboon haala yeroo irratti hawaasa bal'aa waliin aanaa horroo bulluq keessatti marii taasisuu beeksise. Yaalutubaa qabsoo waan qindeeffate qaba. Waboon zoonii lixaa hagayya 23 bara 2026 godina horroo guduruu wallaggaa aanaa horroo bulluq ganda haroo'aagaa iddoo addaa yaantoo jedhamutti hawaasa bal'aa waliin haala yeroo irratti marii taasiseen milkiin goolabee jiraachuu hoggansi waboo bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaa feeree jira. Marii kanaanis dhimmoota akka barnootaa, misooma, egeree qabsoo bilisummaa Oromoo fi kan kana fakkaatan irratti hubannoo guddaan hawaasa bal'aaf kennameera. Hirmaattonni waltajjii kanaas barnoota argatanitti hedduu gammaduun waboo faana hiriiranii qabsoo bilisummaa Oromootti gudunfaa gochuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo diina saba isaa loluun cinatti dooniilee waraanaa cufatti uummata isaa waliin marii bal'aa taasisuu jabeessee itti fufee jiraachuun ni beekama. Abbootiin maatii lama aanaa jalduu keessatti yeroo dheeraa hidhamanii dararamaa jiraachuun ifoome. Bal'ina isaaf jaalwabii biyyaa. Godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda kooluu galaan jedhamu keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa abbaa ijoollee sadii kan ta'e nama maqaan isaa obbo Abdiisaa Olaanaa jedhamu ji'a ja'a oliif waajjira poolisii aanichaatti hidhanii iraarsaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduma wal fakkaatuun immoo gandoo solee jedhamu keessattis abbaa ijoollee sadii kan ta'e nama obbo Shuumii Lammaa jedhamu waggaa tokko oliif manneen hidhaa itti jijjiiruun dararaa jiraachuun maddeen ONM dubbisee dabaluun ifoomsaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen badii balleessanii fi siyaasa keessatti hirmaatan kan hin qabne yommuu ta'an lukkeeleen bilisiginnaa immoo maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuu fi isintu waboo aanaa keenya galche jechuun sobaan yakkanii manaa fi maatii isaanii irraa qabuun dararaa jiraachuu ibsaniiru. Guutummaa Oromiyaa keessatti murni maafiyaa bilisiginnaa dargaggoota qonnaan bultootaa fi haadholii hedduu ta'an sobaan yakkaniidhu reebuu ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuu fi ajjeesuun daba ulfaataa raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Saamichaa fi hidhaan ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu aanaa Siraaroo keessatti jabaatee itti fufe. Gabaasa qindaa'eef jaalmurtii haqaa. Godina Arsii lixaa aanaa Siraarotti saamichaa fi hidhaan ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsan. Dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf qofa hawaasa meeshaa maleessa hiraarsaa kan oolan lukkeeleen bilisiginnaa torban darbeerraa eegalanii ganda dongoroo bonkayyaa jedhamurraa maqaa buusii paartii kaffalaa jedhuun qarshii 1,000 guuraa jiraachuu maddeen gandichaa eeraniiru. Namoota waan kaffalan dhaban hedduu irratti sarbama mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa kan jiran yoo ta'u torban kana keessa qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Haliisoo Waajoo jedhamu waan fidee kaffaluu dhabnaan guyyaa lama erga hidhanii booda lafa isaa gurgursiisanii kaffalchiisuun ibsameera. Aanichuma ganda Sanbatee Shaallaa jedhamu keessatti immoo hagayya 23 bara 2026 namoota maqaan isaanii Gammadoo Adam, Jamaal Raamatoo, Kamaalaa Addisuu fi kanneen biroo baay'inaan 21 ta'an kaffaltii gaafataman harkaa dhabuu isaaniitiin hidhaatti darbatan hiraarsaa jiraachuunis ifoomeera. Dhiibbaan murni bilisiginnaa dantaa siyaasaaf qaamolee finxaalessaa Amaaraa ijaare gaaga'amanurraan ga'aa jira jedhu jiraattonni Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa. Jaalfaajjii bilisummaa dabalata qaba. Tibbana godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi bulchiinsa magaalaa Hangarguutee keessatti duuti jumlaan raawwatamuun kan beekamu waggaa ta'u jiraattota naannichaa biratti yaaddoo fi mormii guddaa kaasaa jira. Jiraattonni aanaa Giddaa Ayyaanaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti man akka jedhanitti gaaga'ama uumameef qaamolee murna PP fi garee finxaalessaa Amaaraa faannoo irratti itti gaafatamummaa gaafachuu dhiisuun maqaa waboo balleessuuf ajandaa siyaasaa haaraa uumaa jiraachuu murna bilisiginnaas dubbatu. Jiraattonni kunneen rakkoo nageenyaa naannicha keessatti gahee qaamolee hidhatan adda baasanii qorachuu fi dhugaa jiru uummataaf ifa gochuurraa gareen badii bilisiginnaan itti gaafatamummaa irraa dhiyeessuuf waboo irratti quba qabsiisaa jira jechuun komataniiru. Bu'uuruma ajjechaa jumlaa kanaan uummanni balaaleffannaa ba'ee gaaffii haqaa fi nageenyaa gaafateera. Haa ta'u malee jiraattonni akka himanitti namoota hiriira mormii irratti hirmaatan waboo waliin hidhata qabu jechuun murni bilisiginnaa hidhanii tarkaanfii fudhachuun dhiiga namoota ajjeefamanii gatii dhabsiisaa jiras jedhaniiru. Jechaa fi gaaga'ama uummata keenya irra ga'eef haqni akka kabajamu gaafachuu yakka miti. Garuu maqaa hidhata waboo qabdu jedhuun namoota hidhuun maatii hedduu gadda keessa jiranitti dabalataan rakkoo uumaa jira jechuun jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa tokko yaada isaa ONM'if ibseera. Jiraattonni Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamaa jiruuf furmaanni waaraa kan dhufu qaamolee hundaaf itti gaafatamummaa walqixa kaa'uun jechaa fi miidhaa uummata nagaa irratti raawwatamu sirnaan qorachuu fi seera qabeessummaa mirkaneessuu qofaan ta'uu qaba jechuun dabaluun ibsaniiru. Jarmaniin namoota Afgaanistaan 23 gara Kaabulitti deebiste. Guutuun gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Jarmaniin kibxata kaleessaa balalii chaartaraa gara Kaabulitti imalu irratti dhiirota Afgaanistaan
Afgaanistaan 23 biyyaa kan ari'atte yoo ta'u, mootummaan balalii kana keessa kan jiran irra caalaan isaanii yakkamtoota yakka jeequmsaatiin yakkaman ta'uu ibseera. Viidiyoon guyyaa guyyaan Biildi maxxansu akka agarsiisutti namoonni kun osoo hin balali'in dura buufata xiyyaaraa Leebziig keessatti xiyyaara seenuu isaanii agarsiisa. Mormitoonni hedduun buufata xiyyaaraa keessatti baanerii Stop Deportations Refugees Welcome jedhu ol qabatanii turan. Jarmaniin waggoota kurnan darban keessa baqattootaa fi koolugaltoota biroo miiliyoonaan lakkaa'aman fudhattee kan turte yoo ta'u, chaansilarri Frederick Marz garuu adeemsa kana duubatti deebisuuf dhaadachuun sakatta'insa daangaa fi biyyaa ari'uu cimseera. Afgaanistaan ilaalchisee Baarliin yakkamtoota yakkaa biyyaa ari'uuf dursa kennitee jirti. Garuu ji'a adoolessaa keessa lammii Afgaanistaan jalqabaa galmee yakkaa hin qabne kan iyyanni koolugaltummaa isaa fudhatama dhabe deebistee ergite. Ministeerri biyya keessaa xaa irratti akka jedhetti har'a ganama dhiironni Afgaanistaan 23 biyya gadhiisuuf dirqama ta'an balalii chaartaraatiin gara Kaabulitti deebifamaniiru. Namoonni dhuunfaa kunneen baay'inaan yakkamtoota yakka saalquunnamtii fi miidhaa qaamaa geessisuu dabalatee yakka cimaan itti murtaa'edha. Ministeerri biyya keessaa Aleksaandar Doobriint itti dabaluudhaan hawaasni keenya yakkamtoonni yakkaa biyya keenya gadhiisanii akka ba'an gochuuf fedhii ifa ta'e qaba. Akkasumas namni Jarmaan keessa jiraachuu hin qabne kamiyyuu biyyaa ba'uu eeguu qaba. Tarkaanfii kana bifa wal irraa hin cinneen hojiirra oolchaa jirraa jechuun cimsanii dubbataniiru. AFP'n dhiirota Afgaanistaan 23 keessaa meeqatu yakkamtoota ta'uun itti murtaa'e jedhee ministeera biyya keessaa gaafatus deebii hatattamaa hin arganne. Mootummaan Jarmanii Taalibaan waggoota 5 dura aangoo Kaabul qabate sirnaan beekamtii hin kennu, garuu kanas ta'e sana biyyaa ari'amuu irratti Kaabul waliin mari'ateera. Woboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen aanaa bookee fi dagam keessatti loltoota bilchiginnaa hedduu du'aaf madoon adabe meeshaalee waraanaa hiikkachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa bookee Araddaa Hara Muudaa iddoo addaa Cabbii jedhamtutti hagayya 22 2026 mooraa loltoota faashistii bilchiginnaa irratti barii barraaqaan tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa gonfachuu beeksiseera. Tarkaanfii laalessaa waraana bilchiginnaa irratti fudhatame kanaan loltoonni 35 du'aan kan adabaman yommuu ta'u, 20 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabamaniiru. Odeessi bakkichaa argame akka ibsutti reeffa loltoota kanneenii 28 guyyaa itti aanuu kaafamanii gara magaalaa godinichaa kan ta'e Cirooyyoo geeffaman. Hoogganaan loltoota isaanis kanneen du'an keessatti akka argamu addeeffameera. Gama meeshaatiin qawwee keemii 22 fi hidhannoo 25 rasaasa bireenii saanduqa tokkoo fi jorooroo bireenii abbaa 200 dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa jajjabeen abdii sabaa woboon fudhate kanaan mooricha keessaa guutummaan guutuutti kan qulqulleesse yoo ta'u, loltoonni diinaa lola kanaan baaragan araddoota naannoo sana gadi dhiisanii ba'uus maddeen odeessichaa dabaluun ifoomsaniiru. Tarkaanfii abdiin sabaa cunqurfamaa woboon loltoota faashistii bilchiginnaa irratti fudhatu cimee itti fufuun woboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa dagam keessatti loltoota PP hedduu fi ajajoota isaanii ajjeesuu beeksise. Ittuma fufuun korommiiwwan zoonii giddugala Oromiyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina Kaaba Shaggar aanaa dagam gandaa aannoo Qarree jedhamtu keessatti hagayya 24 2026 ganama bariin loltoota faashistii bilchiginnaa woboo sakatta'uuf bobbaate leencichi dursee haxxee hidhuun reefaa fi maddoo ishee walirra tuulee injifannoo cululuqaa gonfateera. Tarkaanfii ergamtoota abbaa irree irratti fudhatame kanaan loltoota 48 kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen baay'inaan 29 ta'an immoo madoo ulfaataan adabamaniiru. Tarkaanfii akka bakakkaa jajjabeen abdii sabaa tiksitoota barcuma Abiy Ahimad irratti fudhate kanaan bulchaa aanaa dagam dabalatee ajajaan farra riphee lolaa aanichaa fi ajajaan humna addaa aanichaa du'an yommuu adabaman, bulchaan gandaa aannoo Qarree immoo madoo jabaa irra ga'een yeroo ammaa hospitaala magaalaa Fiichee keessatti yaalamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo bakkichaa ifoomsaniiru. Tarkaanfii abdiin sabaa cunqurfamaa woboon loltoota faashistii PP irratti fudhatu daran jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.